isaanii ijoollee arsii eessaati jedhan arsii nageellee jedhani ijoollee arsii nageelleeti haadha ofii mucaan ajjeesee guyyaa lama moosadii mana keessatti awwaalee san isiillee achin jirtu biyya Dubaay jirti mucaan qabamee hidhaa jira san mootummaa Itoophiyaa gaafannaa akka rabbiif jecha nuufannisu akkasii ajjeesan akkasii cirisanitti akkasii jiru kanaaf mucayyoon tun achitti boo'u jirti mana arabaa keessa jirti kichenii arabaa keessa jirti kanaaf namni waan niyyattan ol baafnee nama birrii 2,000 3,000 ka kijibaan feenu atummaa yoo niyyatti rabbiif jecha boru fuulduree kana rabbii waan kana narran kaansin ka jettee niyyattu akkaawuntii keessa waa galchaa akkaawuntiin 1,596 akkaawuntii irra isinii deebi'a 1,596 Lula Abdulqaadir jedhama akkaawuntiin namni rabbiif jecha Mubaarak Musammaa TV miti maastarii fi miti Lulaa fi miti Munaa fi miti Anaa fi miti Abbaa Abdallaa rabbiif jecha boru wanni kun narra gaaka jettu 2,000 5,000 waan argatte keessatti darbame akkaawuntii keessatti rabbii sodaadhaati rabbiin waan kana warra darbatee warra niyyate rabbiin argitee ka kiishii isaanii rabbi keessa haa guutu rabbiin warra mucattii tana imimmaan irraa haquuf deemu jiru rabbiin argitee ka imimmaan rakkoo rabbiin isinitti hin fidin ayyoo miira keessa illee seenu dubbachuullee na dhibaa hedduu miira keessa jirra imimmaantu as na hudhu jira wallaahi billaahi imimmaantu as na hudhu jira miira keessa seenee isinit dubbatu jira haga afaan oromoo na jalaa badu takkatti rabbii sodaadha boru rakkinna mucattii tan hadda rabbiin irra geesse kana isin irra geessin si'ii mana maadamii jirtu yoo